ገና አሁን አዩ ሰይድ ጋር አዩን አስቀይሟት ልጆቼ ምን አደረጋቻቸው ልጆቼ ምን ሆኑ እያልኩኝ በጭንቀት ራሴን ከማጠፋ ስራዬን ሰርቼ እናቴ ያረብ እድሜ ላረብ ቤት ያረብ ቤቴን አጥድቼ ስራዬን ሰርቼ ልጆቼን ይዤ በ100 ሚሆን በ200 ሚሆን yeroo tokko tokko isma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jireenyi teenya tuni yookiin yaanni sammuu teenyaa tuni fageessitee nuuf yaaddu isa dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha natti qorree jiraarra baay'ee tokko keessi koollee fayyaa nan qabu maal akka ta'e beeku garee dhugaa dubbachuudhaaf keessi koollee fayyaa nan qabu jechuudha gin viidiyoo sumayyaa laalee tanan mana turre mana yaalan turesi inna amman arge video kan jechuudha dura toorarran turresi dura mana yaalatiin ture edda mana yaalatiin dhufes toorarran ture innan ciisa xiqqooshi reefin ka'ee arge jechuudha haa ta'u malee video sumayyaa argeetiin hedduu takkana ajaa'ibe isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo tokko tokko jechuudha ofuma keenyaaf ofumtiin jennaa beektani silkii sonarratti daawwalameetii ture kanaaf yoo ofuma keenyaaf jechuudha giduf deebisna isa dhugaa dubbachuuf jechuudha maaliifin otoo kadhatamnu osoo siif jedhee raawwadhee waan hundanan isa ilmoo kootiif jedhee waan hundanan isa jedhee gaa itti dubbataa ture rakkina isaan jidduu isaanii keessa jiru garuu nuti wallaaluu yookiin beekuu dhiisuu dandeenya hin beekamu jechuudha kanaaf egaa har'annaan viidiyoo si argu hedduu takkana intineedha jechuudha nagaan isiniif haa ta'u nagaa isiniin gaafannee dhiifama isiniin jedha nagaan isiniif haa ta'u kabajamtootaa fi hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdu nagaa kootiin galata rabbi waan ajaa'ibaa tokko jechuudha gurbaa tokkotu dhiyoo kana mallaan jedhe anatiyyuu jireenya Itoophiyaa keessaa kuni baay'ee namatti ulfaatti rakkataniitis ta'u waan fidhellee ta'u biyya ormaa sana keessa jiraachuu wayya achumatti rakkatu wayya jedheetaniin dubbataa ture beektani jennaan namni bishaan arabaa qammasee dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u namni bishaan arabaa qammasee biyya ofii keessa jiraachuu hin danda'u galee isa dhugaa rabbi jechuudha maaliif jennaani namoonni baay'een jedhi namoonni biyya arabaatirraa dhufanii as dhufanii rakkina biyya sana keessatti jiraannee rakkannu nuuf wayya jedhu namoonni hundinuu namni uffee jedhee raawwatee biyya isaatti galee itti gammadee jiraate nama takka hin argine biyya arabaatirraa dhufee jedhee hedduu takkana ajaa'ibe jechuudha har'a yeroon viidiyoo sumayyaa kaleessa yeroo ishiin deeme jettee akkasittiin viidiyoo waraabaa turte hedduu takkanatti dhaga'amee ture har'as natti dhaga'amuu dhiisee osoo hin taane maaliifin viidiyoo dheengadda intinaan hojjete argitanii jirtu jechuudha abbaan manaasii kan hojjete argitaniitii jirtu siif jedhee too ayyuun isaa jedheen saayidoon akkuma dhageessanitti siif jedhee ayyuun isaa siif jedhee waan ati jette hundumaan hin dhiisa garuu si'ii fi ilmoo koo argachuu barbaada jedheeni ture jechuudha egaa har'a akkuma argitanitti mana namaa galiitiin hojjedha shaqaalaa ta'ee jiraachuu naaf wayyaa ilmoo tokkoffaa ani maalinni jechuudha kan natti dhaga'ame ammallee immoo kan yaada natti ta'e jechuudha daa'ima sana daa'imti mana namaa keessatti ishii nama nyaatanis haa galtu qulqullinaanis haa galtu ዋንሞ በርባዳ ማሽን ምግብን መስራት ይችላልው ጽዳትን ቢሆን ምንም ቢሆን የቴራወቴ ዱበቴት ይጅርት እንዲከኛ አኩማ አርገፈኔ ዱበቴት ይጅርት ገሩ ቁልቁሊና ንሶ ገልቴ ዳእምት ኩኒ አማ በክ ከነውስ ቁልቁሌስቴ አከነ ዴብቴ በከብራት እንጀላ ቆሾሽሰ ኛተኒ ሶ ገልቴ ማነ ኢሲቲ ሚቲ ዳእምት ኩኒ ኛተ ማነ ነማ ከሰቱ ጀሙሳና ከጄሉ ደንደው አከመነ ኢሺቲቲ nyaata kana irraa fuutee kennuuf hin dandeessu sini galte daa'imaa fi miti isa baafedhe maaf hin taane isa dhugaa rabbii dubbachuudha hoo ta'e nama mana namaa keessa jirtu beeka kana hunda isaayyuu fi nama shaqaalaa ta'e hojjetee argitu beeka jechuudha keessattuu nama araba hojjetee argitu beeka jechuudha biyya isa kaanillee osoo hin taane nama mana arabaa hojjetee argitu beeka jechuudha jireenya biyya arabaa akkam akka nama gootu daa'ima wajjinii miti qoonqootee tana takkitti qabatte akkamittiin akka mana namaa keessa jiraattu bare akkamittiin akka shaqaalaa taatee jiraattu bare arginee jirra jechuudha waggaa meeqa keessatti dabarsinee sinni galte kanaafuu akka mana kan keetii cabsiteen kennituuf akka mana kan keetii oduma hojjetaa jirtu osoo hin bilchaatin irraa fuuteen kennituuf sii gale kanaafiyyuu jireenya mana keetiitii fi jireenya mana ormaa waliin hin madaalin
odoo akkana kadhatamtu jechuudha. Osoo akkasitti si faana fiiganu maabiraatiin nurratti badde bagan dursee laayitii ibsadhee ture. Osoo akkatti si faana si kadhatamtu osoo si faana fiiganu ulfina kee of jalaa hin xiqqeessin jechuudha. Shaqaalaa taatee jiraachuu agam akka kabaja kee si hir'isiisu osoo argite. Ilmoo kee si har'a qunqonqayin akkasiin hin qonqofneef akkasiin na jalaa hin beelafneef mana namaa shaqaalaa ta'ee hojjedhee jiraachisuu barbaada isheen jette kuni boru akkam akkasii gootu otoo beekte mana namaa keessa akkamitti akka si jiraachistee too waliin jiraattu osoo beekte mana namaa ilmoo tana qabadhee mana namaa galachuu ምንም ቢሆን ቤትሽ ነው የሚሻልሽ ምንም ቢሆን jechuudha waan barbaadde maan taane akka baala tidaarii taate abbaa manaa kee waliin yookiin immoo mana koo jettee kireeffatte keessa jiraattu tokko miti jechuudha. Mana ijaarrachuu qofa yaadina. Manni maallaqa keessan itti baastanii raawwattanii kireeffattanii keessa jiraattan akka mana keessan ijaarrattanii itti ilaalan. Nama kamiyyuu maaf hin taane jechuudha. Sababni isaa maallaqa kee itti baasta keessa jiraatta jechuudha. Namni abbaa kanaas hin jedhu jechuudha. Akka mana keetti itti fayyadamta. Sababa kana ta'eefuu Sumayyaan iddoo kanatti dogoggora guddaa qabdi. Isa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf ootee dogoggora guddaa qabdi jechuudha. Filannoon isii shaqaalaa ta'uu filachuun ishii baay'ee filannoo gadhee filatti. Filannoo hin taanedha kan isiin filatti. Osoo kadhatamtu, osoo bakkaa bakkatti faana reebanii ta'u isii wajjiniin kaataa jiran ulfina ofii ofirraa buuste jechuudha. Kanaafiyyuu shaqaalaa yooma je'amteyyuu odoo daa'ima qabaachuu baatte rakkina qabu. Maaliif hundi keenya shaqaalaa taanee hojjannee bira dabarree ufne. Geen shaqaalinatiidhuma sana keessaa waa baay'ee arganne jechuudha. Kun itti uffatamuu qaba isiniin jechuu barbaadee miti. Isinii galee namoonni baay'een keessan maali shaqaalaa taatee hojiraatta jechuu dandeessu. Garuu osoo daa'ima qabaachuu baatte rakkina qabu. Daa'ima waliin garuu mana namaa hojjechuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu dogoggora guddaadha kan isin filannoon isin filatte kuni dogoggora guddaadha. Ani indoo dura kaleessaama viidiyoo si keessatti akkan dhageetti mana duraan kee fadheetii ture madadaa gadi lakkisne hiriyyaa kootu keessa ture amma asii deemee achumaan galaa jechaati turte. Maaliin yaadaa ture jechuudha waan ijoollee ishee mana sana keessa jiraachiste mana ijoollee manumatti gattee raawwattee tama lallaashee jira miti tama lallaashee hojjechuu barbaadde wayinatti fakkaate jechuudha. Yaa'u biyoon zooroo manuma namaatu hojjetti. Haa ta'u malee immoo tokko miti. Daa'imti kun ishii jala deemanii nyaata harkatti hin kajeelanii yoo isheen mana qulqulleessite mana namaa sana jalaa hin xureessanii ni haadha namaatiin hin ifatamanii sini galte sababa kana ta'eefuu filannoon isiin amma filataatee jirtu yookiin yaadni isiin amma yaadattee jirtu kun yaada karaa dheeraa isii oofu miti. Yaada ittuuyyuu jechuudha yaada rakkoo cimaa keessa ishee galchu. Boru ilmoo ishee faana ishee rakkisudha. Boru gaafa ilmoo isheetti illee siqiqxee akka ishiin ilmoo ishee illee jibbitu ishee taasisudha jechuudha. Ilmoo kee kana yoo haati ormaa si jalatti ifatte, yoo haati ormaa si jalatti rukutte agam akkasitti dhaga'u. Nama ilmoo qabutu beeka jechuudha kana isinii galee. Nama ilmoo qabutu ilmoon maal akka taate yoo ilmoo haati ormaa yoo namni biraa kan dhiiga isaanii hin taane tokko gaafa tuqu akkam akka itti nama aarsu akkam akka nama taasisu nama beekutu beeka jechuudha. Isinii galee sababa kana ta'eefuu filannoon ishiin amma filatte kun filannoo ishee baasu natti fakkaata. Daa'ima kana qabadhee raawwadhee mana namaa madaduma gala Saidoon dhufee asitti na harkuu hin danda'u. Mana namaa hongalee umtuu na harkuu hin danda'u. Isa jettee filannoo kan isin filatte kun waan isii baasu miti. Garuu osoo teessee itti yaaddee gaarii ta'eef ture jechuudha. Tokkoffaa osuma asii achi hin deebi'iniyyuu osuma Itoophiyaa keessaa asii gara Yamaniin deeminu teessee itti yaaddee sirreessuu dandeessii turte jechuudha. Gin isiin bakka deemee achitti mana namaa galee ijoollee koo guddisuun qaba kan jettu yaadde garuu wanti kun waan akkasitti ta'u miti. Namoonni baay'een keenya waan mana namaa hojjennee beeknuufu daa'ima qabanneetii miti qoonqoo keenya takka itti dhafu akkamitti akka mana namaa keessa turre hundi keenya hin beekna waan ta'eef ammas immoo namoonni keessa jirtan hin beektu waan ta'eef kuni ana gara kan kootiin baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliifin arabni arabuma waan taateef garaagarummaa qabdu jechuudha. Ilmoo kee keessa jalatti siisin jaallattu
qoonqorratti siisin jaallattu jechuudha arabni. Kanaafuu Sumayyaa osoo itti yaaddee siif wayyaa jireenyuma kan kee manuma kan kee osoo filattee si wayyaan jedhaanani gara kan kootini. Saidunis kana booda ani yoo isheen malsi tokko naa kennite ishee barbaaduu danda'a isheen naaf hin kennin ta'e barbaadu jedheetii jira. Isheenis malsi homaa kennaaf hin jirtu isheen gono gaara ceeti.